Seenaa goota kanaa beektuu laata? Seenaa yeroo ammaa keessumattuu uummata Faannoo Habashaadhaan Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan Abbaa Koostir kan keenya jechuun ittiin leellisan. Goota kana goota Oromoon Oromiyaaf biqilchitee deebitee fudhatte ni beektuu laata? Jolle Balaay jirtu, Balaay Zallaqaa jirtu, Zallaqaa Qilxuu jirtu, Jolle Badhaasaa jirtu, Badhaasaa Magarsaa jirtu. Jaarraa 16ffaa seenaa Oromoo keessatti jaarraa sochii lafa babal'ifannaa jedhamuun beekama. Kallattii afranitti socho'uun kara nagaas ta'e kara waraanaan Oromiyaa har'aa uumuu keessatti shoora mataasaa qaba. Adeemsa kana keessattis seeraa fi heerichis sirna gadaa bu'uureffata. Namoota seera babal'ifannaa baasan keessaa Makkoobiliin isa tokko. Yeroo socho'anittis uummata nagaa hin rukkutinaa hangafootaan abbaa fi aayyoo jedha. Hiriyyoota obbolee jedha. Bakka geessan marattis nagaan itti dhiyaadhaa. Yoo isaan walitti dhufeenya nagaa didan waraana irratti banaa. Bakka waraanni ka'etti dhaamsa waliif dabarsuuf mallattoon keessan ibidda bobeessuun haa ta'u. Yeroo aara ibidda argitan namoonni hundi waliif birmadhaa. Gamtoominaan lolaa wal mari'adhaa. Wal hin dheessinaa jedha. Haa ta'uutii babal'ifannaa lafa Oromoo kan Oromiyaa har'aa fi daangaa laga Abbayaan hin hafne. Naannolee ollaa fi biyyoota ollaa hedduu keessattis afaaniif duudhaa eenyummaaf aadaa isaanii dhaabuuf dirqamanillee bakka garaagaraa jiraachuu isaanii ragaan ni mul'isa. Kaaba baha Afrikaa Oromoonni jiraachuun isaanii ragaaleen dhugaa bahu. Chaad, Seenagaal, Keeniyaa, Sudaan, Fulaanii fi Hawusaa keessa Oromoota hedduutu jira. Akka seenaan himutti amantaa, duudhaa fi afaaniif seenaa isaanii yeroo keessa dagataa dhufanillee kaaba Itoophiyaa naannoo Walloo, Tigraay, Gojjamii fi Gondar keessaa dhalattoonni Oromoo fi mootonni Oromoo akka turan ni addeessa. Tigraay keessaa ilmaan Raayyaa, Gojjam keessaa Hortee Libaniif Meettaa maqaa dhahuun ni danda'ama. Hortee Ja'an Jaawwii amma godina Horroo Guduruu jiraatan keessaa hiddaan sadan Amuruu kan ta'e namichi Biddoo jedhamu kibba laga Murmur toora Amuruu jedhamee beekamu kana keessatti ka'ee loon isaa ooffatee laga Abbayaa ce'uun Gojjam keessa qubachuu isaatu himama. Achittis bultii dhaabbatee ilmaan Waldaa Habiib jedhamus dhaalfate. Waldaa Habiibis yeroo booda bultii dhaabbachuun ilmaan Yotsaddiq jedhamu argate. Yotsaddiqis walakkeessa jaarraa 18ffaa keessa goota beekamoo fi lole cimaa Gojjam ta'uusaa seenaan ni hima. Yeroo sanas mootota Gondariif boowwuu mataa itti ta'ee ture. Kanarraas kan ka'e Iyyaasuu lammaffaan bara 1730 hanga 1775 kan ture Yotsaddiq waliin hariiroo uumuuf intala isaa Walatta Israa'elitti heerumsiise. Yotsaddiq ilma Haayiluu argate. Haayiluunis hundeessaa mootota Gojjam keessaa isa tokko ta'uun bara 1777 hanga 1795tti bulchaa ture. Mootonni kanneenis maqaa jijjiirrachuun maqaa kiristaanaa fi maqaa islaamaa moggaafachuun sulxaanotaa fi sheekota ta'uun naannoo sana bulchaa turan. Keessattuu Walloo, Tigraay, Gojjamii fi Gondar akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Balaay Zallaqaa Oromoo Walloo keessaa kan Boorana jedhaman damee Oromoo Tuulama keessatti kan argaman irraa dhalate jedhamanii Oromoota Karrayyuutiin addaf gochuun kara dhiyaa Boorana jedheetti of waama. Gosootni kun gosa Meettaadha. Ada'aa warra jaarsootti ilmaan Bachoo walakkaa Meettaanis Garasuunis Wajituunis walqabateetuma hamma Meettaa Walaaqoo iddoo jedhamu hamma daangaa Humaraatti ce'ee Sudaan keessaa Sinaar keessa ni ga'a. Hundeen Oromootaa kara bahaatiin Baarentuu qabee Walloo, Raayyaa, Wajiraad akkuma jirutti Oromoota damee saba biraa of lakkaa'anii fi eenyummaa isaanii gatanii Oromummaa sirna gadaa afaan dhiisaniitti jiraatan. Mootonni Gondar hedduun isaanii Iyyaasuu, Adiyaam, Saggad,
Bakafaa fi Iyyoosiyaas faa warra Oromoorraa dhalatan. Kara kaabaa walqa humaraa hamma marawwaa yookaan Sudaan yookaan Nuubiyaa keessa Oromoota kan qubate. Ja'an jawwii afaan Arabaa fakkeessanii afaan Oromoo dubbachuu haadhiisan malee bifa kanaan Oromoon jiraata. Oromoon Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane Sudaan, Chaad, Fulaamii fi Hawusaa Seenegaal faa keessas faca'eeti jiraata. Oromoon naannolee Itoophiyaa keessa jiraachuun isaa ajaa'iba miti. Oromoon walakkaan achumatti lafa babal'ifannaaf deemuu yeroo raafu warri gadaan bulan jalaa siquu qaban aadaaf duudhaan isaanii waan jalaa miidhamuuf irraa socho'an. Kara kaabaatiin amantaan kiristaanaa jabaachaa yogguu dhufu Itoophiyaa toora Gojjam, Gondar, Walloo, Tigraay keessa kan jiru Oromoon achumatti makame. Abbaan gooticha beekamaa Balaay Zallaqaa Oromoo Booranaa Hortee Tuulamaa toora Walloo jiraatan yeroo keessa gara Gojjamitti ce'an keessaa obbo Zallaqaan loleewwan Liji Iyyaasuu Oromoota Walloo Hortee Tuulamaa keessaa isaan tokko. Erga Liji Iyyaasuun aangoorraa bu'een booda dhiibbaa Haayile Sillaaseen sodaa laga Abbayyaa ce'anii gara Gojjamitti dhiyeessan. Iyyaasuun abbaa isaa warra mootii Walloo Nugus Mikaa'el ilma Mahammad Aliiti. Iyyaasuun humna isaa eegsisuuf loltoota ofiisaa qaba ture. Loltoota kana keessaas ijoolleen Walloo keessa jiru. Zallaqaan abbaan Balaayis lolee Iyyaasuu turan. Iyyaasuun mootummaa Haayile Sillaaseerraa falmiin waan itti ka'eef Balaayis hamaan akka sarran geenyeef Walloo Booranaa gara Bichaannaatti ce'an. Gara Gojjam Abbaay ce'anii Gojjamittis Balaay dhalfatan. Hundeen isaanii Boorana. Dubbii kanas intala isaanii aadde Malkaamnash Balaay irraa mirkaneeffanneera. Hundeen isaanii Boorana Walloo keessatti argamu damee Oromoo Tuulamaa kara kaabaa dhara keessa jira. Balaay abbaa isaanii Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalii fi haadha isaanii Xaayituu Allaanaarraa bara 1902 dhalatan. Haati isaanii Boorana Walloo ta'anii naannoo Makaana Salaamitti dhalatan. Abbaan Balaay Zallaqaan namaan ajjeefaman. Balaayis haaloo abbaa isaa baasuuf dargaggeessa yeroo turetti carraaqaa ture. Faashistiin Xaaliyaanii Itoophiyaa yoo weeraru Balaayis diina dhuunfaa isaa dhiisee dursa diinaa lammii isaa weeraruuf dhufee ari'achuuf Xaaliyaanii irratti duule. Yeroo isaanis kan fixan baandaa Xaaliyaaniin waraanuun ture. Balaay meeshaa ammayyaa qawwee boombii Xaaliyaanii baandaaf xiyyaaraan dhiyeessan lolee harkaa buufate. Balaay hiriyyootaa fi firoota isaa 50 ta'an meeshaa saamee hidhachuun bosonatti gale. Xaaliyaanotaa fi baandota Gojjam keessa socho'an boqonnaa fi daandii isaan dhoowwe. Balaay tooftaa riphee loluun beekama. Baandota kanneen akka Tasammaa Nagawoo fi Yilmaa Mogosiin hoogganaman barbadeessuu kan danda'es tooftaadhuma kanaan ture. Xaaliyaaniinis jiraattota tooraa Bilchaannaa walitti qabuun Balaay akka fidan matarayyasiin jiraattota fixan. Magaalittiis rukkutan helikooftara Xaaliyaaniin irra ga'e. Waraanni Balaayiif hoogganaa Xaaliyaanii Jeneraal Maaliin gidduutti bitootessa keessa 1930 hanga ji'a Eeblaatti itti fufe. Faashistoonni matarayyasii madfii helikoftaraan itti fufan. Yeroo kanas haati warraa Balaay Zallaqaa du'aan wareegaman. Intalli isaanii hangaf Yashaashee Warqi Balaayii fi akkawoon isaas booji'aman. Intalli isaas magaalaa guddittii Xaaliyaan Roomaatti fudhatamtee waraanichis hanga ji'a Waxabajjii osoo addaan hin citiin itti fufe. Yeroo booda tooftaa lola riphee loluu jijjiiree humni Xaaliyaanii dahannoo isaanii toora magaalaa Dabra Warqi meeshaalee guguddaan dhukaasu. Balaayis loltoota isaatiin Xaaliyaaniin rasaasa ga'aa akka qaban warshaatti akka argatan isaan garuu bitanii fi diinaan booji'anii akka fidan meeshaa ammayyaa Xaaliyaanis fagootti akka rukutu hime. Kanaafis suuta jechuun dahannoo Xaaliyaanii cabsuun barbaachisaa akka ta'e loltoota isaa mari'achiisuun walii galan. Dahannoo kanas cabsuun rifatuun raayyaa diinaa walitti dhukaasuun wal fixan. Baandonni hedduunis dhuman. Faashistoonni xiyyaarota 12 erguun
bakka balaayitti argamu jedhamee shakkamu rukuchiisaa turan. Xiyyaaronni Xaaliyaanis miidhaa qaqqabsiisuu garuu hin dandeenye. Meeshaa saamii walitti qabachuufis gammoojjii Abbayyaa seenan. Faashistiinis humna qaban hundatti fayyadamanii balaa dhaabuu hin dandeenye. Jaalala horatee duuka buutota hedduus of cinaa hiriirsee faashistoonnii fi baandonni Xaaliyaanii intala Balaay Room geessanii Itoophiyaatti deebisuun Balaayiin walii galanii tooftaan itti siquuf intallis dhuftee ergaanis Balaay qaqqabee intalli kee mana hidhaa Dabra Warqi keessatti argamti. Ishee siif gadhiisnaa waraana dhaabii mootummaan Xaaliyaanis eeyyameeraa jedhaniin. Gojjamiinis ni bulchitaa eeyyama siif laannee kara keenyatti deebi'ii xalayaa barreessan Xaaliyaanonni. Balaayis tooftaa cimaa malatee Gojjamii fi intala koo argannaan maalan barbaada haa ta'u jechuun deebii kenneef. Anas nama ergaatii na fudhaa jedheen. Isaanis raayyaa Xaaliyaanii keessaa ajajjoota waraanaa kan turan namoota 2 fi baandota keessaa immoo nama tokko afaan kan isaanii hiiku gara Balaayitti ergan. Ergamoonni kanneenis yoo Balaay bira ga'an qabee akka isaan fannifaman taasisee ergaa deebiseefiinis namoota isin ergitan 2 sirritti keessummeesseera. Intala tiyyas kan uume Waaqa, yoo fedha Waaqaa ta'e humnaan nan fuudha. Biyya koo Itaaliyaaniin hin jijjiiru. Ergaa xalayaa kana boodas guyyoota muraasa keessatti Balaay loltoota ciccimoo filatee gara Xaaliyaanitaatti erge. Intala isaas manadhaa Dabra Maarqos keessaa gadhiisisee biyyi bilisa baatee intallis bilisa baate. Haayile Sillaaseenis Ingilizii gara biyyaatti yoo deebi'u biyyii fi duuka buutonni Balaay Zallaqaa maal badhaasu laataa, aangoo akkamii kennuuf laata jechuun eegaa turan. Haayile Sillaaseenis mootummaa isaatti gufuu ta'uu danda'a jechuun waan sodaateef Balaay qabamee gara Finfinneetti akka geeffamu ta'e. Aangoos badhaasas isaaf hin kennine. Faannoo funyootu isa eeggatin. Biyya bilisa baasus jibba Haayile Sillaasee jalaa ba'uu hin dandeenye. Haayile Sillaaseen sodaa Abdiisaa Aagaaf qabuun hidhaa, rakkoo, shakkii fi dubbiin dararaa akkuma ture Balaay immoo akka fannifamu taasise. Akka qorannoon seenaa fi antiroopooloojii agarsiisutti kaabni baha Afrikaa walakkin Gojjamii Agamidir malee hundumtuu Oromoodha. Balaay bara 1902 dhalatee bara 1937 du'e. Abbaan Balaay Zallaqaan dargaggeessa yeroo turetti eessuma isaa ajjeesuu isaatiin qe'eetti guddatee fi firoota isaa dhiisee baqachuun waggoota 15 dabarseera. Haaloon kunis osoo hin turiin abbaan Balaay ajjeefame. Balaayis jabaatee dargaggeessa gaafa ta'u walakkaa bara 1919 namicha abbaa isaa ajjeesee haaloo ba'ee bosona seene. Xaaliyaaniin gaafa biyya weerartus Balaay hooggantoota deeggartoota isaa kan ta'an kan namoota 50 ture. Beenitoo Musolooniin muumichi Xaaliyaanii biyyi isaa dirree waraanaa Adwaa bara 1988 irratti hooggantummaa Minilik lammaffaa loltoonni Xaaliyaanii 10,000 ol ta'an du'aan waan dhabee fi injifatamuu isheetiin baay'ee aaraa waan tureef Itoophiyaa weeraree lafa biyya isaa taasifachuuf qophii baroota dheeraa taasisaa tureera. Injifannoon kun Xaaliyaaniif qaanii golgoo qaanii guutuu addunyaati. Yoo itti uwwisu golgoo qaanii guutuu addunyaatti yoo uwwisu Itoophiyaan ammoo lammiilee gootota akka qabdu mirkaneessuun gurraachota Afrikaafuu fakkeenya gaarii taatee gurraachi adii akka injifatuu danda'u yeroo jalqabaaf hubachiisuu isaatiin. Bara 1927 gamtaa biyyootii fi biyyooti yookaan League of Nations lafa taa'uu isaatiin Xaaliyaaniin babal'ina isheef qophii tumurtee waan turteef waraana labsitee Itoophiyaa qabatte. Balaayis karaa Walloo, Gojjamii fi Shawaa hamma ta'e qolachuun ittisuu danda'ee ture. Gootichi jajinaa biratti beekamuuf yeroo dheeraa ittiin fudhanne loltoota Xaaliyaanii rukkutee burkuteessuun alatti hooggantoota isaanii fannoon adabeera. Balaay giddugala loltoota isaa Gojjam godhachuu isaatiin Gojjam keessatti mallattoon weerara Xaaliyaanii mul'isu hin ijaaramne. Kun ammoo Balaay teessoo dhaabbii isaan dhorkuu isaatiin yeroo hin arganne ture. Gootonni Itoophiyaa guutuu biyyattiitti riphee loltummaas ta'e
kallattiin of wareeguu isaaniitiin Itoophiyaa bilisa gaafa baatu Haayile Sillaaseen baqattummaa waggoota 5f Ingiliz magaalaa Baazmaanaa mana bitatanii iddoo jiran bara 1937 yoo biyyatti deebi'an Haayile Sillaaseen weerara Xaaliyaanii eeffee bakka ture biyyatti deebi'ee gonfoo mootummaa isaa yoo gonfatu Balaay biyya isaaf kufee ka'us hoggantummaa xiqqoon dajjaazmaachummaa bichaanaa irratti kennameef. Balaay garuu dirreewwan waraanaa Abaaraa, Barantaa, Bichaanaa, Caqataa, Dabra Warq, Dajjaan, Daansaa, Dibbisaa, Diimaa, Dallantaa, Gonjaa, Gubayyaa, Jaarsoo, Inaabsee, Lamcan, Makkaana Salaam, Malkaa, Sommaa, Xiq, Waasidaa fi Yaggee irratti aarsaa nama kaffale. Haayile Sillaaseen gaafa biyyatti deebi'u garuu hoggantoota olaanoo irratti muduun Balaay jalee isaanii taasise. Haayile Sillaaseen karaa Dabra Maarqos Ingilizitti yoo deebi'an Balaay immoo loltoota 40,000 hanga 45,000 qabu ture. Balaayis ta'e namoonni gootummaa isaa beekan biyya ijaaruu keessatti wareega isaan taasisanii muudamni guddaan isaanii akka eeganis dubbiin foggisoon hiikame. Balaay bosonatti deebi'ee jiraachuu jalqabe. Yoona mooticha kuffisu bosonatti deebi'ee jiraachuu jalqabee yennaa mooticha kuffisuu danda'an yakkamee mana hidhaatti darbame. Yeroo hedduus mana hidhaa cabsee ba'uuf yaalii taasisee milkaa'us booddee garuu murtoon fannoo funyoo irratti murtaa'e. Balaay bosona shiftaa ta'ee mootii Haayile Sillaasee hin bulu gaafa jedhu loltoonni Goojjam, Walloo fi Shawaa Bichaanaatti ergaman. Balaayis deeggartoota isaa waliin bosona Soomaa galan. Torbee 3 boodas deeggartoonni isaa muraasni yeroo ajjeefaman kaan yoo madaa'an kaan ammoo abdii kutatanii baqatan. Kaanis qabaman. Balaayis qabamee Finfinnee geeffamuun hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e. Mana hidhaas cabsee gara Goojjam hidhamtoota kan waliin osoo deemaa jiru qabamee Finfinneetti deebi'uun mana murtiitti dhiyaatee duuti addabaabayitti funyoon akka fannifamu itti murtaa'e. Murtichas Haayile Sillaaseen mallattoon mirkaneessee ji'a Majjii 5 bara 1937 obboleeyyan isaa 2 dabalatee fannifame. Balaay umuriin isaa yeroo san 35 ture. Balaay haadholii warraa 4 qaba ture. Isaan irraas ijoollee dubraa 4 Yashroom, Yashwarq, Malkaamnashii fi Yashimmabeet fi ilmaan dhiiraa 4 Adimaasuu, Goshuu, Baharuu fi Malaakus horateera. Yohaannis Biraanuu bara 1972, Zalaalam Asaffaa bara 1983, Saamsoon Caannee bara 1983, Silxaanee Siyyum bara 1999 fi Aanuun bara 1979 hanga 1977 barreeffamoota Balaay fi hojiilee gootummaa isaa faarsan maxxansaniiru. Seenaa jireenya isaas ilaalchisee Abarraa Jambaree 1983 asoosama seenaa barreesseera. Saloomee Gabra Egzaabiheer 1969, Paankiraast 1969 hanga 1970 ilaaluun ni danda'ama. Geetiyyee Galaayee 1999 hanga 2001 barreeffamoota Balaay faarsan maxxansiiseera. Weellisaa Nawaay Dabbabaas seenaa Balaay Zallaqaa irratti xiyyeeffachuun sirbeera. Haa ta'uutii hundi isaanii hidda dhaloota isaa dhugaa yookaan oromummaa isaa caqasuu hin feene. Egaan gootni kun Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan Abbaan Koostir goota dacheen Oromiyaa biqilchitee deebistee irraa fudhatte damee Booranaa Oromoo Tuulamaarraa dhalatee biyya isaaf jiraatee biyya isaaf wareegamee seenaan isaa habashootaan hatamee barootaaf uummata burjaajessaa turullee የበላይ ዘለቀ ልጅ ነኝ የዛው ሳተና ጀደኒ ሴና ጎት ኦሮሞ ከና ዶክሰኒ ደብሰኒስ ሴናን በዱስ ዶከቹስ ህንደንደኡ በላይ ዘለቀ አቅልጡ ዮካን አባን ኮስትር ጎት ኦሮሞ ጣሊያኒ ሞርመት ቀቤ ቢየሳ ገርቡማ ጀላ ኦልቼ ሀርካ ኃይለ ሥላሴን ኦቦሎ ተሳለማን ወጅን ኡሙሪሳ ወጋ 35 ፈንፈሜ በላይ ዘለቀ አቅልጡ ዮካን አባን ኮስትር ጎተ ኢልማ ኦሮሞቲ በላይ ዘለቀ ቦለኬ ቦክናጉቱ ሴናን ሲያደታ ጆሌ በላይ ጅርቱ
balaa zallaqaa jirtu zallaqaa qilxuu jirtu ijoollee badhaasaa jirtu badhaasaa magarsaa jirtu abuna Pheexiroos jirtu jirtu as koottaa